Godina Argee Baanaa Fadisitti taphni ispoortii kubbaa miilaa tapha michooma guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Babbilee fi Aanaa Fadis jidduutti yaadannoo artistii jaalatamoo fi kabajamoo Dr. Artist Alii Birraa sababeeffachuun kan qophaa'e yommuu ta'u, guyyaa har'aa bakka hooggansi olaanoo Aanaa Fadis itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa Aanaa Fadis kabajamoo obbo Gaashoo Zallaqaa, itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii Aanaa Fadis kabajamoo obbo Najjaash Ibraahimii fi itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Babbilee kabajamoo obbo Qaasim Alii Bashir jiranitti ifatti banameera. Taphni guyyaa har'aa tapha addaati. Keessattuu tapha seenaa fi jaalalaati. Akkasumas dandeettii taphattoota akka godinaatti boru bakka bu'ee dorgomuu danda'u horuuf tapha kana gaggeessaa jirra. Hariiroo obbolummaa aanota lamaan jidduu jiru cimsuuf kan gaggeeffamaa jiru kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Babbilee kan ta'an kabajamoo obbo Qaasim Alii Bashiiri. Guyyaa har'aa Aanaa Fadis wajjin tapha michoomaa yookaan tapha obbolummaadha. Furuudhaaf gara Aanaa Fadis halluu filatoo isaati jechuudha. Taphni kunis tapha barbaachiseef takkaffaa artist Dr. Kabajaa Alii Birraa yaadannoo isaa isa jiru sun akka mata duree qabannee aanota ollaa keenya waliin tapha obbolummaa jechuudha. Artistii kan yaadachuudhaaf waliigalteedhaan kan gaggeessuudhaaf qophoofnee gama dhufnee isaati jechuudha. Inni kaan akka godina Harargee Bahaatti dargaggoota ciccimoo godina keenya bakka bu'anii dorgomuu danda'an fuulduraaf tapha hariiroo obbolummaa kana keessatti tapha jaalalaa kana keessatti akka shaakalaatti nama qopheessuudhaaf qophii garaagaraa taasifnee qophii kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Aanaa Fadis qofa miti. Akka bulchiinsa magaalaa Babbileetti aanota afurii wajjin tapha michoomaa tapha obbolummaa eega Dr. Kabajaa Alii Birraa du'ee yaadannoo isaa godhannee ispoortiin jaalala, ispoortiin jabina sammuudhaaf, ispoortiin tokkummaa, obbolummaa, hariiroo obbolummaa isa cimsuusan, hariiroo nama waliif fidaa, sammuu cimsan ispoortiin jaalala isa jiru dhugoomsuudhaaf aanota akka Aanaa Fadis cinaaksan, Aanaa Kombolchaa, Aanaa Gursum waliin tokko taanee waliin mari'annee hooggantoota seektara waajjira dargaggoo aanota jiran kana wal dubbisnee hoogganaa waajjira godina Harargee Bahaa akka dargaggoo fi ispoortii jiru wal dubbannee dargaggeessa kana yeroo kana keessatti yeroo bonaa kana keessatti dargaggeessi yeroo gannaa qofa ispoortii taphatee mana galuu qabu waan jirusan ispoortiin waggarraa hanga waggaatti tufuu qaba. Dhaloonni lafarraa kuni dhaloota godina Harargee Bahaa bakka bu'ee sadarkaa biyyaatti dorgomuu danda'an bifa kamiin baasuu dandeenye isa jirusan horachuudhaaf tapha kana yaadannoo Alii Birraa godhachuudhaan tapha obbolummaa godhuudhaaf hayyeeffannee gara Aanaa Fadisarra nagaan seennee shaakalirra kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Taphni michummaa guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Babbilee waliin qabnu kan dandeettii keenya itti of madaallu. Keessattuu dandeettii horannee shaakala taasisaa turreen boru aanaa keenya bira dabarree biyyaaf kan taphannu numa keessaa ba'a waan ta'eef taphni kun tapha yaadannoo waan ta'eef tapha geebaa kan nuuf caaludha kan jedhan dursaa garee Aanaa Fadis kabajamoo obbo Tasfaayee Olqabaatiin. Tapha michummaa magaalaa Babbilee wajjin kan taasisnu qophii fuula duraaf tapha kilabootaa gaggeeffamu kana keessatti sadarkaa maalirra jirraa qophiin shaakalli keenya dorgommii saniif immoo haala itti qophaa'uu qabnu kan itti of madaalluudhaan baana. Madaallii isa jalqabaati jechuudha. Tapha michummaan magaalaa Babbilee wajjin qabnu jaalala, obbolummaa, ispoortiin jaalala jechuusaa walitti hidhaminsa aanaalee lamaan gareelee lamaan gidduu jiru fi nageenyummaan isaa kan eegame tapha dorgommii tapha michummaa geebarraan caala jechuudha. Innaa obbolummaa walitti fiduudhaafis sadarkaa shaakalli keenya sadarkaa irra jirutti ilaaluudhaaf qophii taasifamee kan itti deemamaa ture hin baane. Maaliif jechuutuuf carraa gaarii kajuusaniin hawaa yaa hawaasichinis dorgommii kana miirraa gaariitiin hanga daqiiqaa 90 nu cinaa dhaabbatee akka nu deeggaru nu qofa odoo hin ta'in keessummaa dhufanillee haala gaariidhaan simatanii haala gaariidhaan isaanis deeggaranii kubbaan misooma waan ta'eef kagalchee harka dhoyne kan walitti gargar baanu ta'a garee lamaaniifuu carraa gaarii kajuusanii naawu. Injifatamuun hin jiru. Maaliif injifannoon keenya waan shakkii hin qabu ni injifanna jennee yaannaa. Yaa'ugaa deeggarsi rabbiinis deeggartoota keenyaas nu cinaa ta'u muuneeti deeggartoota keenya ni gammachiisna jennee yaanna. Tapha michummaa guyyaa har'aa Aanaa Fadis magaalaa Bokkootti gaggeeffamu kun tapha Dr. Kabajaa jaallatamoo Artist Alii Birraa sababeeffachuun kan taphannu waan ta'eef ni injifanna yaada jedhu qabna jechuun shaakala taasisaa turan irratti dhaabbachuun yaada kan kennan dursaa garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Babbilee bakka bu'uun kan dubbatan kabajamoo obbo Faamii Abdiiti. Tapha kanas kan taphachuudhaaf dhufne tapha michoomaa tapha obbolummaa jechuudha. Hariiroo gama lamaanii jiru cimsuuf jecha dhufne jechuudha. Amma seera guddaan kaayyoon nuti godhannee dhufneef Dr. Jaalatamaa keenya Dr. Alii Birraa yaadannoo isaa godhachuuf jecha
akkasumas tapha kanatti aansee taphoota ganaa nu hafaniif waan leenjii irra jirruuf leenjii teenya san iflaaluudhaaf ammaaf taphattoota magaalaatiifis keessaa filachuudhaaf tapha kanatti ilaallee hariiroo keenya bakka hir'ina keenyaas itti cimsuudhaaf arma dhufnee jechuudha. Leenjii keenya kana if madaaluuf jecha magaalaa Fadis dhufnee taphattoota Fadisii wajjin wallaaluudhaaf amma bakka hir'ina keenya jiru cimsachuudhaaf jecha tapha kanaaf itti qophaa'uuf jecha dhufnee jechuudha armatti. Kanaafuu leenjii nuti gooneef akka taphataatti gizee ilaalu tapha keessatti kubbaan mo'uunis ni jira, mo'amuunis ni jira, walqixa ba'uunis ni jira. Laakiin akka taphataatti gizee ilaalu ni moona. Inshaallah yoo rabbiin jee rabbii wajjin nu fedhe ni moona jeetii yaada. Sodaata karraan qabu jechuun ijoollee teenyarra. Taphni guyyaa har'aa aanaa keenya irratti taphatamu tapha lama. Inni tokkoffaan Alii Birraa Kaaf jedhamu kan akka Oromiyaatti labsamee gaggeeffamaa jiru sababeeffachuun tapha michooma bulchiinsa magaalaa Baabbilee fi aanaa Fadis magaalaa Bokkoo irratti gaggeeffamudha. Waldorgommii kilaboota bulchiinsa magaalaa Baabbilee kilaba Eelli Sheep jedhamuu fi garee aanaa Fadis keessa kilaba Birraa Fadis Roobee jedhamu jidduutti gaggeeffamaa jirudha kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii aanaa Fadis kabajamoo obbo Najjaash Abrahaamii. Taphni har'aan tan eegalle kun tapha lama. Inni tokkoffaa tapha Alii Birraa Kaaf jedhamee sadarkaa Oromiyaatti eegalee haala qabatamaa aanaa keenyaatiin nutis tapha duratti bonaaf tapha taphattoota tapha guutuu godinaa shaampiyoonaa guutuu godinaatiif taphattoota aanaa keenyaa illee isaaniif duratti qopheessaa turre mataa isaati. Tapha bonaa san yaadannoo Dooktara kabajaa Artistii Alii Birraadhaatiif jechuuf yaadachuudhaaf jecha har'aan tana tapha michooma aanaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee kilabii Eelli Sheep jedhamuu fi aanaa Fadisitti kilabii Birraa Fadis Roobee jedhamu jidduutti tapha michooma aanota ollaa lameen kana mataa isaa jidduutti hariiroo hawaasummaadhaan gama diinagdeetiin gama waa hundaatiin aanaan kun durattis tokko ture keessattuu aanaa Baabbilee irraa zooniin gama kanaatiin jirtu keessattuu zooniin Bisidiimoo uummata duraan aanaa tokko jalatti miidhagaadhaa fi bakka takkatti bulaa ture jechuudha. Kanaaf hawaasa tokko bakka garaagaraa jiru kana hariiroo hawaasummaa isaan jidduu jirtu cimsuudhaaf gama ispoortiidhaatiin dargaggeessa kanaan hawaasa kana mataa isaa walitti hidhuudhaaf yaadamee tapha michoomaa gaggeessaa har'aan tana jirru kana inninis yaadannoo artistii kabajamaadha Alii Birraadha jabaa ofii abbumaa jabeeffate yaada jiruun kilaboota keenya jidduutti wal dorgommii Alii Birraa Kaaffii jedhamu mataa isaatii fi tapha michoomaa gaggeessaa jirru kanaa jechuudha. Hayyoon ijoon tapha kanaa tokko yaadannoo isaatii fi inni lammaffaan tapha guutuu godina Harargee Bahaatiif boqonnaa qophii nuti gaggeessaa jirru jechuudha. Taphattoota ganna kana keessatti duraan nuti filachaa turre ganna kana keessa taphataan nuti filachaa turre sababa barumsaatii fi sababa waan adda addaatiin bakka adda addaatti deemanii waan jiraniif qaawwata bakka san ture mataa isaa guutuudhaaf itti yaadamee tapha gaggeeffamaa jiru jechuudha. Sadarkaa gahumsa taphattoonni keenya kilabiin keenya irra jiru mataa isaa hubachuudhaaf taphattoota san filachuudhaaf tapha gaggeeffamaa jiru jechuudha. Kanaaf tokko hariiroo hawaasummaa ni cimsa. Lammaffaan bakka bu'oota dargaggoota keenyaa filachuudhaaf nu gargaara. Sadaffaan hariiroo hawaasummaatiif obbolummaadha. Aanota lameen bulchiinsa magaalaa lameen gidduu jiru mataa isaa cimsuudhaaf itti yaadamee tapha gaggeeffamaa jiru jechuudha. Gabaabatti. Sirna baniinsa tapha kanaa irratti odaa abbaa Oromiyaa kanarraa dhabne guyyaa irraa yaadannoo afran qalloo fi Dooktara kabajaa Artist Alii Birraa yaadachuuf biqiltuu odaa afur garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee irraa dhufee fi garee kubbaa miilaa aanaa Fadis bakka bu'uun hooggansaa fi dursaan garee lamaanii waliin ta'uun biqiltuun odaa akka dhaabbatu ta'eera kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii aanaa Fadis kabajamoo obbo Najjaash Abrahaamii. Yaadannoo Alii Birraa Kaaffii har'aan tana eegalle kana sirna baniinsaa irratti wanni nuti addaa tan nuti goone har'aan tana odaa biqiltuu odaadha. Afran qalloo akka waliigalaatti Alii Birraa akka waliigalaatti yaadachuudhaaf odaa bahatanarraa dhabne waan ta'eef inni bara baraan amma mana barnoota elementarii har'aan tana keessa jirru kana bakka namni caayaan mataa jala qabatu akkuma laallee agarru kanatti barsaafiidha jechuudha. Akka aadaa Oromootti garuu odaan hiikkaadha qaba waan ta'eef biqiltuu habbaa afur leenjistootaa fi dursitoota gareedha. Bulchiinsa magaalaa Baabbileetis keenyaa wajjin bakka takkatti tapha michoomaa kanarratti isaanii dhaabanii jiranii hoggansinis akka hoggansaatti dursitoota gareedhaati wajjin bakka takkatti odaan afur mooraa as keessaa kanatti dhaabbatee kan jiruu fi kunuunsaa fi xiyyeeffannaa bakka kanarratti biqiltuu garaagaraa yeroo adda addaatti ni dhaabna. Biqiltuu kanarratti akka rakkoon hin uumamne maqaa kilaboota keenyaatiin taappeellaa mataa keenyaa dhaabne asitti bona kana mataasaa akka biqiltuun kun mataan akka hin dhukkubne sagantaa baafne abbootiidha itti goone garoonni keenya mataasaa
akka biqiltuu kana kunuunsan dallee akka itti dalleessan kallattii walii keenya kan addaan baane ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf akka Oromootti akka aadaa Oromootti odaan gaaddisa qofa osoo hin taane muka hiikoo qabu waan ta'eef yaadannoo bara baraatiif akka ta'u jennee odaa biqiltuu 4 kana dhaabnee jirra jechuudha yeroo har'aan tanaa. Taphni michooma guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Baabbilee fi aanaa Faris jidduutti gaggeeffamaa ture galchii 3-2 injifannoo bulchiinsa magaalaa Baabbileetiin goolabameera.